Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko amiin kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa ijoolleen tawaahidoo biyya keessas biyya alaas jirtan bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyo araarsummaan giftii keenya dubaroo maaramee eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkamiin yeroo kana geessanii ani galannee fulfinna Waaqayyo dhafaa ta'u nagaa kooti. Isinis nagaa akka taatan Waaqayyo biraa abdiin qabaa guyyaa har'aa kana uffata adii uffachuun maaliif barbaachise? Waa'ee uffata adii immoo macaafni qulqulluun maal jedha? Uffanni adiin immoo maalidha kan jedhu qophii keenya guyyaa har'aa kana keessatti gabaabsinee kan waliin laallu ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka nu hordoftan isiniin jecha chaayinaalii gola faarfannaa laayik sheer gochuudhaan akkasumallee warreen haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii isinis subscribe gochuudhaan miseensa keenya taate sagalee Waaqayyo waliin haa barannu isiniin jecha kallattiidhumaan gara sagantaa keenya guyyaa har'aatti darbina. Egaa nuti kiristaanonni yeroo mana qulqullummaa Waaqayyoo deemnu yeroo kadhannaa gaggeeffannu yeroo hundumayyuu uffata adii yookiin immoo uffannaa adii kana naxalaa isa jennu kan uffannee mana kiristaanaa deemna kadhannaa ni taasisna Waaqayyoon isin galateeffanna ittiin isin faarfanna. Maaliifidha egaa namoonni baay'een waa'ee uffata adii gaafatti kaastan isin kiristaanonni uffata adii uffattanii gara mana kiristaanaatti deemtu ganamaan kaatanii naxalaa keessan xaxattanii deemtu isinitti qorree jedhanii hanga nu ceephaa'utti kan gahan namoonni baay'een waa'een uffannaa adii kun isaaniif hin galleef eenyummaa isaanii kan dagatan baay'ee waan jiraniif sagantaa kanaatiin eenyummaan keenya maal akka ta'e itti agarsiisuu fi waa'een uffata adii maal akka ta'e akka barataniif. Kanaaf kiristaanonni egaa nuti lafaa kaanee miti yookiin immoo sababa tokko malee miti jechuudha uffannaa adii kan nuti uffannu. Uffanni adiin mallattoo bilisummaa keenyaati. Dukkana keessaati gara ifaatti bahuu keenya kan ittiin ibsinu mallattoo nageenyaa keenyadha. Kana gaafa jennu dukkana keessaati gara ifaatti bahuu keenyadha gaafa jennu maal jechuudha kan jedhu boodarra kan laallu yoo ta'e garuu maaliif uffanna fakkeenyi isaa hoo maalidha yoo jenne fakkeenyi isaa inni guddaan luboota samii 24 fakkaachuudhaaf lammaffaan ergamootaa fi qulqulloota Waaqayyoo fakkaachuudhaaf uffata adii ni uffanna. Kana gaafa jennu macaafa qulqulluurraati kaasnee gaafa dubbisnu mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 4 hanga 5tti gaafa dubbisnu warreen uffata adii uffatan isaan haa gammadanii jedha. Warreen uffata adii uffatan isaan haa gammadanii. Maaliif mallattoo bilisummaa keenyaati? Maaliif mallattoo nageenya keenyaati? Maaliif mallattoo ifa bahuu keenyaati waan ta'eef warri uffata adii uffatanii jiran isaan maal haa ta'an haa gammadanii nu jedha. Gammachuu kana kan nuuf laate Waaqayyoodha. Gammachuu kana kan nuuf kenne Waaqayyoodha waan ta'eef gammachuu keenya ibsuudhaaf jecha uffannaa adii ni uffannaa jechuudha. Maalitti gammanneerra yoo jenne gammachuun keenya guddaadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 dhiifama boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti luboonni samii 24 yeroo galataaf fuula Waaqayyoo dhaabbatan uffata adii uffataniiru jedha. Yeroo galataaf fuula Waaqayyoo dhaabbatan Waaqayyoon gaafa galateeffatan Waaqayyoon gaafa faarfatan galata Waaqayyoodhaaf gaafa dhiyeessan luboonni samii 24 suni fuula teessoo Tsiraayaariyaam irratti Sillaasee fuuldura dhaabbatan sana uffata adii uffatanii cinaa qabatanii Waaqayyoon gangalateeffatan. Luboonni biyya lafaa qofarra miti samiirras jiru. Warri biyya lafaa irratti luboota ceephaan isaan samiirraa hoo maal godhu? Kanaaf isa kana yeroo biraatti deebina. Kun gaafii mataa isaa danda'e. Kanaafuu kun egaa mallattoo bilisummaaf mallattoo nageenyaa keenyadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 4, Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 5, Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 3 irratti wangeelonni kun waa'ee uffannaa adii kana bal'inaan ni ibsu. Maal nun jedhu yoo jettan gamoonni qulqulluun yeroo gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos waanjoo garbummaa keenya isa du'aa sana waggaa 5,500 kan nurra ture sana qambara du'aa sana nurraa cabsuudhaan awwaala diigee ka'etti ergamoonni Waaqayyo uffata adii uffatanii boolla awwaalicharra dhaabbatan. Boolla awwaalicharra dhaabbatan. Qambara cubbuu sana waanjoo cubbuu sana waanjoo du'aa sana gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos yommuu inni nurraa cabsee du'aa ka'etti ergamoonni Waaqayyoo boolla awwaalicharra yommuu dhaabbatan uffannaa adii sana uffataniiti jedha. Uffannaa adii sana uffataniitu
boollicharra dhaabbatanii kunis kan nu hubachiisu maal inni yoo jenne uffata gaddaa keenya uffata gurraacha uffata gadadoo dhiphinaa rakkinaa ciniinsuu waggaa 5,500 nurra ture sana gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos waanjoo garbummaa sana nurraa cabsee du'a isaatiin nurraa dabarsee misraachoo nageenyaa sana yemmuu lallabuudhaaf jedhan waanjoon garbummaa kun isinirraa cabeera duuti isinirra darbeera bilisummaa dhugaa argattaniitu dukkana keessaa gara ifaatti baataniitu du'a keessaa gara jireenyatti darbitaniitu kan jedhu ergamoonni gooftaa keenyaa Iyesuus Kiristoos boolla awwaalichaa irratti kan isaan uffata adii uffatanii dhaabbatan misraachoo kana himuudhaaf dhiiga Kiristoosiin miiccannee qulqulloofnee dukkana sana keessaatti gara ifaatti darbuu keenya kan agarsiisu waan ta'eef kun mallattoo bilisummaa keenya mallattoo nageenya keenya ifa bahuu keenya dukkana keessaa bahuu keenya waan ta'eef jechuudha waggaa 5,500 guutuu dukkana keessa kan turre sana dukkana sana xumurree gara ifaatti bahuu keenya kanaan booddee duuti akka nu argachuu hin dandeenye kanaan booddee cubbuun akka nu argachuu nu mo'achuu hin dandeenye amannee misraachoo kana labsuudhaaf uffannaa adii kana uffannee baana garuu uffannaa adii uffannee immoo cubbuu ni raawwanna garuu uffannaa adii uffannee yakka raawwanna garuu uffannaa adii uffannee waa waaqayyoon hin jaallanne raawwanna kun gaarii miti ammas garbummaa isa sanatti akka hin deebineef amma egaati immoo mootummaa waaqayyoo jireenya bara baraa itti argachuu dandeenyu mirga qulqullootaa itti dhaabbachuu dandeenyu sana immoo akka hin dhabneef of eeggachuun barbaachisaadha uffannaa adiin mallattoo bilisummaa keenyaati mul'ata Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irratti warreen uffata adii uffatanii dhufan sun eessaa dhufanii jedhee gaafata luboota 24 keessaa tokko isaan kun warreen dhiiga walichaatiin miiccatanii qulqullaa'aniidha cubbuu fi gidiraa hedduu keessa darbanii dukkanicha mo'atanii gara ifaatti kan dhufan isaan kun warra dhiiga walichaadhaan miiccatanii qulqullaa'an mirga waaqayyo kan isaaniif kenname mootummaa waaqayyotti galuudhaaf kan filatamanidha jedhee kaa'a filatamuu keenya mootummaa waaqayyoodhaaf filatamuu keenya jireenya bara baraadhaaf filatamuu keenya bilisummaa fi nageenyaaf filatamuu keenya uffata adii uffachuun keenya misraachoo nagaaf nageenyaa labsuu keenya gammachuu labsuu keenya dhugaa bahuu keenyadha waan ta'eef uffannaa adii uffachuu keenyatti nu gammachiisa maaliif warreen uffannaa adii uffatan gammadan jedheera waan ta'eef bilisummaan kun nageenyi kun gammachuun kun waaqayyo irraa nu laattame waan ta'eef eenyumtu nurraa fudhachuu hin danda'u kanaaf itti qaana'uun nurra hin jiraatu uffannaa adii keenya mallattoo bilisummaaf nageenya keenyaa waan ta'eef inumaatu sirriitti qabachuu danda'uun yeroo hunda uffachuun danda'uun nurra jiraata kutaa lammaffaa keessatti immoo kana fanni xumurraa kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqayyo kan galateeffame haa ta'u gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti barreessaa subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan nu ga'a like gochuun dagatinaa chaanaaliin gola faarfannaa kan keessanii kan keenyadha kan walii keenyaati waan ta'eef irraa haa fayyadamnu koottaa kan haaraa taatan maatii nuuf ta'a isiniin jenna usbaata ለእግዚአብሔር